Sagalee Gammachuu chaanaalii yuutuubii barnoota amantaa fi faaruu babbareedoo akkasumas illee walaloowwan garaagaraa ittiin argattan subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessaniif gahuudhaan akkasumas warri maatii hin taane maatii ta'uun nu hordofaa. Seenessuu gabaabaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon Ameen. Yaa mucaa koo soomni akkamidha? Yaa mucaa koo soomni akkamidha? Guyyoota keessaa guyyaa tokko dargaggeessi tokko gara abbaa gaaffii yookiin abbaa lubbuu isaa jedhe. Ho'isanii nagaa erga wal jijjiiranii booda yaa mucaa koo jireenya hafuuraa akkamidha jedhanii isa gaafatan. Dargaggeessichis deebisee baay'ee gaarii abbaa koo jedhe. Baay'ee gammadanii ishoo mucaa koo jabaadhu. Soomni hoo akkamii? Mee akkamitti si qabee jira jedhanii dargaggeessicha gaafatan. Dargaggeessi sunis deebisee abbaa koo soomallee soomanii hin jiru jechuun deebiseef. Maaliif mucaa koo? Maaltu si tuqee jedhanii. Dargaggeessichis abbaa koo soomni erga galee booda ittoo foonii firiijii keessa ture irraanfadhee nyaadhe. Kana booda takka dhiigeera takka hiikeera jedheen hin soomu jedhee jechuun abbaa gaaffii isaaf deebise. Abbaan lubbuu isaas baay'ee gadduun jedhanii mucaa koo gaaffii tokko si gaafadhu jedhanii. Dargaggeessichis eeyyeen na gaafadha jedheen. Mee yaa mucaa koo abidda osoo qaqqaamachaa jirtu osoo ati hin yaadin dingata miilli kee abiddicha keessa osoo seenee fi osoo gubate takka gubadheera takka miilli koo abidda seeneera jettee osoo hin baasiin ni jallistaa? Moo ni baasta miila kee jechuun gaafata. Dargaggeessichis rifannaadhaan maal abbaa koo maaliifan cal jedhaa? Dafee baasee ariifannaadhaan gara mana yaalaa deemee yaalama jechuun deebiseef. Maarree gaarii jettee mucaa koo jedhanii abbaan lubbuun isaa. Soomas takkaa nyaadheera jettee nyaachuun kee sirrii miti. Cobboodhas mucaa koo. Akkuma miila kee abiddicha keessaa daftee baasta gara mana yaalaa akkuma deemte madaa lubbuu keessa badii balleessaa kee irraa daftee deebi'uun soomaaf sagadaan yaaluutu sirrii jiraata. Mucaa koo jedhanii dogoggoraan kan hiikteef gaabbiin siif kenname kan hafe soomuutu sirraa eegala. Mucaa koo dogoggora irratti dogoggora dabaluun jireenya hafuuraa jireenya kiristaanummaa kee balleessuu hin qabu jechuun itti himan. Jedhi har'aa eegalte sooma soomuu qabda jedhanii kan dogoggoreef qannoonaa gaabbii kennuufi nagaadhaan isa gaggeessan. Maarree egaa nus takka hiikeera balleesseera cubbuudhaan kufeera ganaa an dargaggeetti anu bornaan dogoggora osoo jennu baay'een keenya sababa otoo tarreessinu jireenya kiristaanummaa keenya irraanfannee ejjaan dhugaatiin suusiin sirbaan kiyyoo garaagaraan qabamne baanee mana kiristaanaa keessaa kan banne meeqan keenya manni maal akka argitee dafnee seexanaan yoo itti hin dammaqne yoo hojii isaa irratti hin beekne lubbuu keenya jireenya keenya balleessuun nu balleessuu danda'a. Takka balleesseera jennee yeroo hundumaa guyyoota hundumaa balleessuu hin qabu. Gaabbiidhaan deebinee jireenya kiristaanummaa hafuuraa isa gaarii haa jajjabeeffatu. Abboolii akkanaa jecha sagalee waaqayyoodhaan nu jajjabeessanis waaqayyo nuuf haa baay'isu. Gaabbiidhaan kan deebi'u Addaam Hawwaa yookiis Addaam. Gaabbiidhaan kan hin deemne seexanummaa yookiis seexanaawaa akka hin taane akka nuti hin banne waaqayyo uumaan hunduma keenya haa eegu. Ameen.
sooma eebbaa, nagaa, jaalalaa dhuunfaa taasisu. Galanni Waaqayyoo ulfaataa fi nuusaaf haadha isaa dubaroo Maariyaamiif hanga bara baraatti. Amiin. Egaa sagalee gammachuuf kan maatii hin taane maatii ta'uun barnoota amantaaf faaruu afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan akkasumallee walaloowwan mimmi'aawoo ta'an argachuu ni dandeessu. Sagalee gammachuu subscribe taasisuun nuunis tajaajila keenyas jajjabeessaa.